सने सलासा सने सला Arme, arme, arme. Ashamar kafuni daawwataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii an nagaa akka jirtanitti nagaan keessanii yaa baay'eetu yamirri daawwataa fi hordoftoota keenya namichi kun gara hin taanetti na oofaa jira bakka nama hamtu na gochuutti jira ani isa bakka miidhuu hin barbaadu osoo akka kiyyaan nagaadhaan wal kabajnee kabajuuwwan inni osoo ta'e abbaa koo naaf ta'a hiriyaa kiyyaa miti akka barbaade afaan guutee isatti dubbachuu hin qabu tureyyuu isa kabajuun qabaa tureyyuu sila akka seeraatiin garuu immoo bakka akka isa kabajuu na gochuutti hin jiru jechuun bakka harmeetii yoo wajjin walitti naqa tokko lammataa immoo bakka jecha hin taane bakka dubbataa waan ani hin yaadne dubbataa bakka waa meeqatu jira isa kanaaf jecha bakka isa wajjin walii galuu hin dandeenye keessattuu immoo bakka waan hunda itti daddabalee harmeetii yetti maa gizee sana immoo anaaf harmee walii galuutti hin jirru bakka waan kanaan kan kee namicha kanaan xamadee qabee jira inni illee xamadee qabee jira. Ani bakka gara inni mana kana bu'u sana bichaan barbaada malee wakin akka inni du'u akka inni miidhamu akka inni rakkatu hin barbaadu nagumaan tasgabbiidhaan osoo mana kana tolee bakka nan baa jedhee nu dhisee ba'ee nan gammada garuu immoo inni bahuutti hin jiru innis jamma nu baasee ofiisaati mana kana keessatti jiraachuuf deemaa jira natti fakkaate akkanaan argaa jiru jechuudha isa immoo heeyyamuu hin qabuun ani armeentii bakka malakkataati hin beeku nagalaa hin jiru anaafu bakka waan hundumaa balleessituun ana rakkoo kan qabu ana kan inni immoo nanagaruu inni waan daddabalee babbareessee taasoo itti himuuf isaaf dhageesse armeen anammoo na dhaga'uutti hin jiru armeen amma maalti fakkaachaa jira akka waan raajuu fi ani rakkoo biraa keessa jirru bakka waan akkasii sanatti keessa ishee keessa jira inni illee itti daddabalee kan himaa jiru waan akkanaa kanatti immoo dirqama namicha kan akka godhee mana kanaa baasuun dirqama kan godhu kanaan dura bishaan keessatti waan naqee fi maal dhugeenaan didee jinni isaa ittiin disijjammaru tanani wanti kun immoo waan isa miidhu miti waan mana kana isa jibbisiisee biyaans mana kana keessan alattu alma barrirree illee dhaabbatee mana kana akka san jaalanne kan godhudha malee waa biraa miti dhugaa rabbii akkamittan akka argadhaanatu beeka ammas taanaan garuu hin dhiisu daawwataa fi hordoftoota keenya baay'is viidiyoo waraabuu hin barbaadu waan an godhu kana keessatti garuu akka ta'e namicha kana mana kana keessaa baasuun qaba amma nyaata wayii armeetii yaa qopheessaa jirti akkuma ta'e isaan oona biraa zorreedhaan itti naquu fi yaade oona mijatee jechuudha ta'uu baadaanis garuu sanas ta'e kanas ta'e namicha kana akkuma ta'e mana kana baasuun dirqama kooti jechuudha hundaafuu hanga sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti nagaan tura. Vitaun agar tu akmal ya? Ani si arge miti gari bauf deemaa jira. Hai mal ya Arrammoo ishaa surguddeettee faafasheettee akka nama hoteela deemuuf ta'e kakaati. Ol gadi baatee nyaattu asuma manni kun kan si qallamnuuf maaliif si qallamne si jammariyyuu taanaan inde silaa hojjattu hojjechaa hin jirtu. Wakiin baatu. Maasii goota waan maatii asii gootu wallaalemeen. Raaduu si laafisee kala sin ga'u sillee akkas laafisee. Ani raaduun alaafisee uumatti hin jedhee. Cabsaa waati diboo kan. Maal wuute ati yeroo mutadda. Si jammaraati. Dalagaan jiru. Ani raaduu laafisee sin jedhee dalagaa biraa dalagis hin jenne malee nama dalaris hin jenne. Sillee jala sirsirbadha agarta. Haga takkatti afaan dheerattee akkatti afaan kee asii ka'ee mitoo meeqnee yoo ta'an yoo an gabaabsee si keessatti muda arguute. Abbaa wal gabaabsu laalla akkas taanaan. Akkasittiin deemta taanaan abbaa wal gabaabsu sirriitti ilaalla jechuudha. Ati armiti yoo wajjin addaan na baastee kazan balaate armiti yaayyuu booda maraachistee ishii manaa baastee ofii keetitti jiraachuudhaaf immoo maanni yaadni kee. Allah. Kamu jinnis keessa haasamu ati. Jinnis keessa akkatti haasoo jira. Ani jinnis keessa haasoftuu himti. Akkamitti waan kana an sammuu keessa qabu qaban. Waan amma ati dubban. Ati sammuu keessa qabu. Xiqqoo sillee ilma qabu yaa. Ishi sammuu keessaatii qabdu. Harmeen teessisee taasisaa boode nama tasgabboo nama kabajaa nama qabu nama agartee hayaa nama qabu harmee jechuudha. Situ balleessaa irraa nama daran. Si jammaru namticha kana na godhe akkan nutu eessa situ man. Maal gochuu dhufte? Qoyshi as maal gochuu dhufte? Ganaa morma kan sirraa muraasa. Eenyu si waame maal si jajjabsee? Situmuu miti. Ganaa morma gabaa kan sirraa muraasa. Morma gabaa kan sirraa muree si fannisa ganaa. Akka haala amma godhatu kana arguu teettan. Abootu maal jinni keessaa isaas eeboo. Qoy ani mas hin jedhame qoy booda rakkattee caccabdee maraattee mana kana hanga baatu ofii makeetii karaa jirtu kanaan koo baatu si wayyu abbaa si caccabsu isa ilaalla booda
إيه نتجاب سب أنا قاعد زين نتجاب نبيتوا يتجنا أسبوعي سافر جنا أسبوعي جنا أسبوعي مراتي نو مراتي سومالي مراتي تاتو أتي مرة نرجوتي ما لفهم مو هذا قاعد زين زين أبو مرة متى يوجينا كان متى يوم أنتاني وأنت كذا كاسارة ما نون تان namichi mana kana keessa jiru gaaf tokko nagaan jiraatee beeka arme ati mun jol mara dhabbadhu si jedhe maal masii waliiti شو مالهم قد أنا رجعت براني alalle mana gizee si arme gizee si argu nama tasgabbaa arme lalla dhaggeffadhu gizee tokko gizee si argu yeroo hunda nama tasgabbaa nama tokko kolii wajjenne fakkaata amma to'atin dhufin dura waamee qanaan jechaa ture akkasitti si ajjeese ari armeeti waan kiyya qofa akka dubbatu ana bicha akka dhaggeeffattu gochuu baannaan naan jechaa jiru daa'immaa wajjin taaggalini si jedhe moo si jedhe ati si saa wajjin tacaqaacaqi maal matu si arme si ataallalutti jirame arme si ataallalaa jirame si galaa hin jiru arme maal laan jedhe amma reefuun kanatti jechuudha raajuu haadha sarga shummoo isa godhe amma immoo situ naafe sirra ammoo haadha keessa naanaan jedheen afaan isaatiin siifuu ganaa ennoo jechaa jirame inde nama akka namaa gochuu mana kana keessa taa'an baastu ofirraa Argadise 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 Argaddu lan ani kan jedhan mucaatu jinni keessa samu isma hasa men alamma namicha kana baafannaan ati gubaa keessan ni hikkatta tasgabbaftee jiraatte inde ya Allah ya amma sibira ul bayna fara men ya tisi ko pesara ul sey na jette amma dufeetu naga sin gafa ne atu man ta kun akka ta ajira no garabbiti kulo kana ta sa ajirtu si ba sa ajirtu ka isa bira ka ta sa namusa ta ajir yo na katta ga cigar gare ta ulle na artu man dubbani mana so man dubbani sinteesi sa koy ma ati midhaan nyaadhuti deemi gara gorfaa keeti qoy si jamar yusi martu si waamias namni tokko waamin kaate kan midhaan nyaadhu riyaa keeti miti namichi abbaa sii ta'a arme gadi ba'ee inni bitatee nyaatu wanka fudhatti mataa ishee waliin qabee asumatti wajjin illee bodhaan malaka keessa nu kaay akka qabduuf fuudhee nyaadhu maankan si fuuldura jira ati gadi baatee nyaattu birrii si kenname kiisi keessa ol keewwate ani ijumaan sarbuun fedha arme inde hay inni maal bashtanyadha kan mana keessa hodhuun jedhee mata kana sin godhe qoy gadi ba'ee bitatee nyaatu birrii sin ol keewwate itti kennita birrii maal itti kennaafi kanan fedhu kanallee yaadu galaas nagatti me maaluma yeroo nyaan dhufuun gizee mana kanaati baati manni kun qabbana qaba me si haballa tu kana nyaadu waras nyaata mi nyaadu kana ati maal si qaba qoy mucoo armi maaliif waan isin jechaa jiru ati dhagaa hin jirtu inde sun hunda fixee mana kana keessa jiraadha akka barbaadetti akka mana kiyyatti jechaa jira waamee qarbachaa jira likki gizee si dhufu adagaaddisee sin jedhee muudii sirratti qabachaa jira gaaddu adagaaddisee ani sun jamariyyuu maqaa kiyya akka hin dhoofne barbaade maqaa barbaadetiin barbaade maqaa haadha isaatiin akka barbaade naannoo garuu ani maqaa adagaaddisee sanuu gadadisaa godhu adagaaddisee naan jedha sanuun qanoo maqaa kiyya akka afaan isaa keessaa bahu hin barbaadu na jibbisiisee jiraan afaan isaatiin na waamamnu inde yoo garuu adda ofitti godhu arme maqaan namicha kana hin barbaadu itoo naan fayyaa qabu itoo sammuu qabu itoo argu sitti taphachuu hin qabu sitti taphachaa jira arme ati hin beektu anuu kanan barbaada naan dalagne maali mucoo na qaxxiftee akka daawwataa fi hordoftoota talbaa ibiddarri eelerra naqadee akkatti qaxxifti eessa nyaanni goraa dhagaadisee akkanatti dhufne ma wajjin taaggalta daa'ima wajjin taaggalis noo si jedhu maaliin taggala maallaqni yoon usullee kalee tuutee tiriini maalaan kalee tuutee na haasofsiifti yoo an naamusaan ta'us naamusa guutee waan ta'us kunoo kalee ma tuutee tiriin na haasofsiifti ani duuba akkam ta'an sila akkamitti waan sirraa dalaguu baadhe ani gaaddisee miti qaaluu si jammar mana kana keessa taa'eeti naajuu akkas godhee ammammoo siin akkas godhanaan jedha suma anaasumatti na ajjeesee ofiisaatiin immoo mana kana keessa jiraachuu hin ta'u iddoon kan kana caalu sirratti hojjechuu hin qaba jechuudha amma kana dhumnaan kana bicha naa dhumu kana bicha naa nyaatu shamarummaan barbaadu ati humna deemu qaba kanarratti hin beekne
Sen diyorsun hocam çok hadi. Army. 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 Arleen, Amma bucu sakada taate ko deemte nyaatu midhaan inde. midhaan fuuldura godhe akka saree irraa utaalee ba'e rabbantu waan namaa jira. Yaada dhufe nyaataa. Laa. Nyaata midhaan. Maal akka qarqarra kun nyaata kuufta. Simarraa bootaati jaallatee nyaata booda nyaata yaada Dabbi ishee nyaata hin bakkeessa nyaacharti maala nyaata argatte. Eessan ganamaa kute nyaata. Maal kadhattas? Eessan ganamaa kute jechuudha. Eessan ganamaa kute. Nyaatu ishee turu taa'ee booda. Ishirraa achi gargar bu'u. Akka ta'e ani ishii dura taa'ee keessa nyaatti akka jirri. Akka dhumu jaarra. Siraa tabbisa. Saddaa gige baddala hundu. Ish. Haata mogoraa hundu wajjin mataan na gargaaran. Achuma asumaa feemu. Maal ishee iddoo teettee maal nyaatta hoo? Nyaata bareeda kana gootee haadha gaaddisee nyaata lallaafaa nyaata gaarii nyaata. Dhufaa kedheen waan hin badiini. Giseen isin wajjin dheebodhu hin qabu. Maashaallah maashaallah maashaallah. Aarii namarraa balleessa yaadni kee haadha gaaddisee. Aarii yoo duraan aarii qabaatunis nyaata kee yeroo lama fudhattu yeroo sadii fudhattu kalaas fataa hedduu akkatti immoo nyaata bareeda nyaata miidhagaa. Kanaaf ta'e taasisu ka'ee nyaata. Kali kadi baik, kali. Kiasa ni gesi nak kan harga je. Ali? Kiasa ni gesi nak kan. Nyata gara kan gesi nak. Lugu ba. Lugu juga boju. Bishan ko kullu kan ko gesi be. Asa ka sutti nyaata me. Ati rutu gogo. Angga cina kai tibar mata te kununa angkata. Kununa angkata. Eh? Kununa angkata. Ati main? Sal. Angga cina kai ti sikina la benda. Ani ini har ke bayar ko harga je. Har dige bayar ko bar nyata. Ah. Gimana bar? Mal betul kau tinggal. Ini magana nyan. Anu mbali ni sin jadi sini. Ya. Mal tak? Ni shit anu rajin. Ni shit abur nak. Gini kan. Gini sih pun apa? Mal. Sudah kurang. Army asburan garanti asburan manta ini manta ini. Alhamdulillah ni shit anu rajin. Mal asburan tes. Nyata kan? Mana buataka? Mal main anu na wa. Terus nak kau mau mana nak kau sebut. Ya macam tu tikar tu. Midhaan. Tikar. Kana buca ganti. Suka kana buca. Mari kau suruh. Army ni bang gerati. Mal. Army. Army. Mal. Mina terijin. Mata. Hah? Bishan. Jangan cakap tu kesan dah tadi. Woi ni kuda. Uyo so ini tadi mete onne tikapte. Hah? Bishan ni saya. Onne tikapte. Bisa asubay. Uno azira kot. Kota se kota. Man pasal pucat kana kana ke. Mara tu kulu. Ya Rabbi. Mara agak disebal. Mungkin izin sibal matan mo isar. Bishan. Biyya betul saya tamte. Bishan sinjecha. Nya dulat. Army. So te tu harme te kuno kati marachi de bisa marachi. Or rugi bishan. Onne tikapte kuno kami. Bishan. Bisa sih. Or rugi bishan. Ini nak ada. Fedon. Yang nanti lagi deh. Kuno onne tikit dia. Bishan. Iya sih. Oi ta sota i. Sota sakali kan. Istirahat ni jerat. Aka yayi kita. Buku awak. Sabi ketin tangker marati bani. Sawakia dua. Sawakia. Army. Mana buat ada? Iya sakit. Kuno wanne inki balan ke iya. Inki kan balan kam da tangi kuno kan. ይወድቃል ሌላ ሲነሳ Kuno
كله جبارة تكاسي لفتوت أمي مال كله كلا مال دي ما تودي مال تودي أما كله جبجة سنجر أبا جبجة فلا كله تكاسي سوت تبغى سنجر أنا تبغى يا كله أما جبجة خلا جري بودا كاسة جري الله نام كمان ينام ما جرى أشوف Harga sih? Mahal ya?